Yayyaa harka fuunni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkasumas warroonni maatii haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisan jedha. Warroonni hin beekne immoo ani Habiboo kan jedhamu jedhan maqaan qottabeedha. Akkasiin beektanii kanumaaf immoo warroonni hanga ammaatti nu faana turtanii waa hundaan nu faana dhaabbattanii share like subscribe gochuudhaanis nu gargaaraa turtanii share gochuudhaan laayaluudhaan wantoota gargaaraa nu godhaa turtanii asiin nu geettan galatoomaa galan keessan ol aanaadha isiniin jechaa 700 keenya jirra asumaan immoo torbaanadha immoo gara itti aanutti akka seennu mana 700 keessa akka baanu abdiin qaba. Isinuma waliin kanaafuu viidicha kanallee like share gochuudhaan akkuma isin bira ga'een like gochuudhaan jalqaba akka nama biraa naa ga'u asumas subscribe gochuudhaan nama irratti share gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jedha. Kun dhaamsa kooti na adda maaliif dhufte jettanii na gaafachuu dandeessan kan keessa keessanitti kan gaafii akkasiitti maaliif dhufte jettanii eeguun keessa waan hin oolle. Akkasuma jechiisa wanti adda dhufeef maalifuu akkuma seentee nu dadhabde akkanaan hin jenne gaaffiiwwan yeroo baay'ee gaafatamaa ture yeroo dheeraa gaafatamaa ture deebisuudhaaf kan dhufeef walumaa galatti gaaffiiwwan kunniinis maal fa'aa gaaffii akkamiiti jechuun keessanillee waan hin oolle gaaffichi akkas jedha tarii namoonni nan beekne an artist Habib Qaasim jedhama baay'ee maqaa kana baay'ee hin fayyadamu akkas jedhee ofillee waamu jechuun aartii san keessan jira galaana aartii keessan jiran hin beeka garuu immoo namni tokko tokko jedhameef akkas aartistii maal jechuudhaaf hawwiidhaan miti aartistiin nama hojiidhaan hojiin sun maqaa san si waamsisuudhaallee akkas jedhee baay'eellee of hin waamu maaliif jennaan aartist jedhamuudhaaf waa baay'eetu yookaan waan tokko lama akkas jedheetu osoo hin taane waa baay'ee hojjechuu qaba waa baay'eetu narraa eegama nin beeka. Walumaa galatti sirboota lama viidiyoowwan diraamaa akkasumas fiilmii waan garaagaraa hojjedheen jira. Fiilmii tokko akkasumas viidiyoo gaggabaabduu 2-3 akkas keessatti hirmaadhee jira hojjedhee jira namoota nan beeknee fi kun kan jedhaa jiru. Warri na beektan salaa na beektanii gaafiin isin naaf dhiyeessitan illee warra na beektan irraa kan beeknis asumaan baradha. Sirboota koo yoo barbaadan eessa jiran nadhii gammadaa jira raayyaa istiidiyoo tuubii irra ture hin gubateena jala nama ta'e itti gadhiisee yeroo dhiyootti anu yuutuuba kiyya irratti isiniif gadhiisa sirba eessa jiran nadhii gammadaa jedhudha inni jalqabaa koo. Itti aansuudhaan immoo sirbi lammataa koo sirboota warraaqsaati baay'ee kan hojjechaa ture. Inni itti aanu rafanii dammaqiidha. Rafanii dammaqa jedha sirnus sirbuma warraaqsaati. Diraamaawwan qeerroo akkasumas jaamboo copha waraansaa waan akkas jedhu kanneen keessatti hirmaadheera. Kamtu gama manaa akkasumas shoortii muuvii gaggabaaboowwan kan yuutuuba kiyya irrallee jiranii yuutuuboota biraallee namoota biroo irrallee jira akkasumas ala bulaa. Viidiyoowwan akkasii irratti hirmaadhee jira. Walumaa galatti namoota nan beekneef nama galaana aartii keessatti argamudha. Nama ammallee waa baay'ee hojjechuudhaaf tattaafachaa jiru nama waa baay'ee harkaa qabu. Akkasumas namoota gaafii na gaafataniif gaafii keessan jaalladheen jira kabajaa jira ulfaadhaa. Na gaafachuu keessaniif dhugaadhuma na gaafattanii sirrima na gaafattanii isinirraa badee jiran hin beeka. Baduun hin mallee baduun qabu ture iyyuu sababa badeef illee walumaan kan laallu ta'a jaaladhee miti dirqiin na balleessisin jechuun barbaade
eeyyan badeeraan amana. Namoonni qaamaanis akkasumas onlaayinii garaagaraatiin maal baddee diraamaarrallee fagaatteertaa sirbootallee deebitee gannuun dhiifnee faffagaatteertaa maal taate aartiirraa adda baate moo aartii dhiifte moo naan jechaa jirtantu jira. Naa namoota baay'eetu qaamaan illee na gaafate jira iddoo garagaraatti kan arganii. Akkasumas onlaayiniin biyyoota garagaraa akka jiraatan illee maal taate Habiboo naan jettanii turtaniif deebii isiniif dhiyeessa jedhee deebii isiniif ta'a jedhee waan yaade qabadheen dhufeetu kana viidiyochi kun kanaaf waraabbiin na barbaachisa isiniin jechuudhaaf akkasumas subscribe illee 700 seenna irraa sumaan galatoomaa. Warroota ammallee ganaan wafaa kuma naa guutuudhaaf agaa montify verify na godhuuf kuma tokko guutuu qabaa dirqama naa inshaallah hin guunna ganna kana keessa oduun bahin hin guunna jedheen yaada. Walumaa galatti gara kana fakkaataa wanti an adda dhufeefi maaf dhufeefi isinitti himee jira dhimmicha. Inni ta'an immoo maaliif baddeedha aartiin dhiiftee ka jedhurraa yookaan wayyaa aartiin dhiiftee kan jettaniif warrooti jettaniif aartirraa maaltu si fageesse illee hin jira. Aartii hin dhiiftee warri jettaniif gabaabumatti aartiin dhiifnee hin dhiisullee maaliif jennaan an aartii keessaan jiraadha aartiin isina keessa jiraata kanaafuu nulachuu wal dhiisuu hin dandeenyu jechuu barbaade an jireenya aartiin alaan jiraadhu. Maaliif jennaan hanga aartiidhaan wal baree aartiin baay'ee duruma ijoollummaadhaan na keessa waan tureef na dhiisee sin beeku anis dhiisee hin beeku oduma wal qabannee waliin kufnee baanee jennu as geenne ammallee ani aartii jechuun baara guddaa argite baara argitee ilaaltee addaan gamaa gaman arguu hin dandeenye baara guddaa aartiin waan akkasiiti waan baara guddaa akkasiiti. Naa baara kana keessaa nama danda'itu nama humna qabutu baha yookaan nama immoo yookaan dooniitiin nama baaftu iyyuu kafalachuu danda'utu achi keessaa baha yookaan immoo imadaa ka galaana san aartiin immoo wanni wayyaadhaa sin ajjeeftu sin kaaftu sin ajjeeftu sin jiraachiftu akkasitti si daasifti lubbuu si keessaan fuutu. Akkasumas galaanaa fi dambaliidhaan walii gadi dhoofteetuma gamaa gamana si deebifti. Kanaafuu jireenyuma akkasii keessaan jiraanillee galaanuma aartii santu dambaliidhaan walii gadi nadhaa jira malee kan aartii keessallee hin baane aartiillee na keessaa hin baane yoomillee waan bahu natti fakkaatu hin bahu osoo qorsi baasu jiraate inumaayyuu yaalaa ture hin danda'amu. Waan bahu hin jiru qorsi aartii nama keessaa baasu maaliif jennaan aartiin ganamaan keessa kee jiraate taanaan hin bahu yookaan immoo ati deemtee aartii yoo dhatte karaa ittiin dhatte san hin bahuu dandeetta. Garuu gaafa aartiin gara keetti dhufe gara millee ofirraa oofuu hin dandeenyu. Maaliif kallattiin inni si dhufe hin beektu kallattii kanaan narraa bahi jechuu ni dandeessa osoo beekte ta'e. Innaan kanaafuu aartii an wal keessa jirra anis aartii keessa innis ana keessa jira. Kanaafuu walachiin jiraachaa jirra namni wajjin jiraatu tokko adda bahuun hin ulfaata. Kanaafuu yeroo dheeraa wajjin turree jirraa waggoota hedduu waliin lakkoofsifneerraa aartii waliin walillee dhiifnu sinin jechuu barbaadaa sumaan aartii maaliif fagaattee kan jedhuuf immoo aartiin baay'ee aartii jechuun waan ulfaataa tokko akkuma isiniin jedhe galaana san maaltu keessaa si baasaa yookaan humna yookaan nama yookaan immoo dandeettii wayii ittiin baatu wayiitti jiraatu keessuma seentee baata miti humna qabaattee illee galaana kana daattee hin baatu humna bichaan sin baasu dandeettii keetii walitti qabameeti waan wayiitiin karaa wayiitiin baata. Maraafuu anillee karaa barbaadataa jira karaa galaana san ittiin bahu. Akkam bahuun beekaan hin baha inshaallah gaaf tokko bakka isin tarii hadha bakka isin itti na eegdanii bakka itti na beektan yookaan karaa itti na eegdan mucaan kun boru akkana ta'a jettanii bakka itti na yaaddan san dhaquu dhabuu danda'a bakka san gahuu dhabuu danda'a nan beeka. Hadha achin jirwee
nin beeka kallattii karaa galaana aartii keessaa ittiin bahu yookaan karaan namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin bahanii milkaa'anii jiraamire qaxxaamura fayyadaman yaan immoo qaxxaamura san fayyadamu waan hin barbaanneef baay'ee galaana aartii keessatti kan hafee jiraataa jiru. Anaaf kun yoo jireenya homaa gochuu hin dandeettu. Jireenyatti fufaa dirqama baatee bakka sanitti argamuu dhabuu dandeetta garuu immoo aartii waliin yoomiyyuu hin jiraattu. Maaliif jennaan aartiin mataan isaatu jireenya mataa isaati. Sin dhiisuu waliin jiraatta homaa gochuu hin dandeessu. Kanaafuu waan akkasii haala jiruutiillee wal qabatee kan ulfaatee aartiidhaan wannan godhe. Ani aartii haaluma isiniin jedhe kana keessa jira. Aartii jechuun waan baay'ee ulfaata akkuma isiniin jedhe akka warri alaalaalu fakkeenya daawwattootaan namoota baay'ee kanaan dura gaafa galaana aartii keessan seenne maalidha? Namoonni maal ta'anii badanii sirboota yookaan sagalee ajaa'iboo qabaatanii sirboonni isaanii baay'ee har'allee dhageeffatte akka haarawaatti dhageeffatte qalbii keessi seenan sirboota babbareedoo waan tokko akkasii kanneen namatti tolanii aadiyoodhaan albama maal gafuranii achi booda deebi'anii badan jiranii nama fagaatan jiranii deebi'anii immoo sirbaa kiliippiidhaan siingilii tokko gadhiisanii achi booda badan jiranii. Isaan kanneenitti gaafataa ture ofii kiyya maal ta'anii badanii sagalee akkanaa osoo qabaatan dandeettii akkanaa osoo qabanii jedheen yaadaa ture baay'ee. Isa jedhee yaadee san immoo haadha deebii argadheeraanu maaliif jennaan sababa argeera. Maaliif anillee karaa san keessa jiraataa jira waan ta'eef anooyyuu sadarkaa sanarra ga'uu ka'ee hin danda'u waan ta'eef hin deebi'e baay'ee. Hin danda'u waan ta'eef baay'ee bahuu waan hin dandeenyeef malee karaa na baasu osoo argaa hanga bahuu kan ga'u ta'ee jira baay'ee waa baay'ee si mudata gaafa aartii keessa seentee aartii keessa galaana kan daaktu waa baay'eetu si mudata tarii bidiruun itti galaana aartii keessa si galchiteeyyuu si dha'uu dandeetti. Miidhama garaagaraa sirraan ga'uu dandeetti. Walumaa galatti mudannoo addaatu si mudata. Jireenya keetiif chaalenjii addaa siif ta'a. Wanti kun si keessa jiraannaa yoomiyyuu sin dhiisu keessi bakka jiraami siilii qaama keetii hunda si tuttuqaan akkamittiin ibsaa akka itti ibsuun na dhibaa dubbachuudhaaf. Anna wanta akkanaa kanaa dhiisuullee hin danda'u garatti jalaa miliqxullee hin jiru. Of jalaa dhokachuu hin dandeettu waan si keessa jiru bakka of jalaa miliqxee sadhattare. Kallattii kamiyyuu deemte taanaan ati achuma maaliif yaannichi si waanuma godaana karaa kamiyyuu deemete. Dhiphinnas gammachus jiraadhu si keessa jiraata. Naa waan akkasiidha. Waan dawaa hin qabneedhaanaaf aartiin jechuun jiraame. Waawwayii aartiin hadhallee waan tokko hojjedhu tarii boqonnaa wayii fudhata yeroodha sitti. Argitee yeroodhaaf sitti furaa achi booda immoo deebitee immoo maal taata ammallee sitti madeebi'a. Si keessaan bahu wanta san akkas gootu malee ammallee akkas gootu malee akka bakka hin jiraame bakka hanga dhumaatti maal jedheen ibsaa. Aartiin anaaf waan addaati. Kalaqa addaa uuma addaa wayiiti. Kennaadhaaf baay'ee namni hundi waan kana keessa hin jiraatullee. Hedduun alaalaalanii gammachuu hin qabame aartii keessa jiraachuuf ግን karaa ulfaataadha wanta ulfaataadha. Baatee waan san ta'uudhaaf in ulfaata baay'ee namoota baay'eetu karaa kana keessatti keessa dhidhimanii hafanillee jiran seenanii garba keessa seenanii garba galaana aartii keessa gadi bu'anii hafanillee jiran waa baay'ee sirra uumaa bakka jiraame jireenya keetiyyuu baasiif ta'a. Yoo dandeettee waan san ofirraa hin baasin yoo dandeettee waan san namni si hubachuu hin danda'u baay'ee nama aartii yoo ta'e malee
maatiin keessi hubatu jira. Bakka nama waa'ee aartii beekuun ala namni si hubachuu hin danda'u waan ati jirtu keessa keessan abjuutti fakkaata yoo ati itti himtu tarii ati waan keessa kee jiru dhugaadha riyaalitii jirutti dubbatta kennamni immoo kun abjuu haasaa mucaan waan hin taane olii oofaa maal kanuma baruma mara eenyu jedhaa oola kana dhiisee akkanan godhu akkasiin jedhame kun immoo ulfaataatti godhuu hin dandeettu saniin ala bahuu hin dandeettu. Humna argattee waan argatte mara karii sana hin bahuu barbaadda. Garuu yeroo ammaa qarshitti illee jijjiirtee hojjechuudhaaf kana dura eenyuun taane amma carraawwan garaagaraa jiranii kan yuutuubaan hojjechuu hin dandeetta. Yuutuuba keetti irratti waan garaagaraa dhiiftee akkas guddifachuu hin dandeessa. Kanuma kana dura yuutuuboota namaaf kennitu namoonni illee siin kafalan akka itti yaadde akka itti dadhabde san siin gaanii tokko kan abdii si kutachiisee duuba si hambisu isaa hin hojjetta waan wayii gootee hojjetta erga hojjettee kennitee booda immoo wanta bu'aa waan saniin argattu dhugaa kan baay'ee waan narra gaheeti. Sirboota lamaan qaba siniin jedhee raayyaa siriyoonni baay'ee fidi siif kafalaa qoonnaan jedhee ture. Kana isa lammataa fiduudhaaf agarsiisi yaalaallamuun jedhanii yeroo ani deebi'ee baay'ee gara asalaa jiraadha kana asalaa kan saguree jidduu kanneen lamaan jiraadha yeroo baay'ee dhalataachi arsiitii ijoollee arsiitii baay'ee naa yeroo ani finfinneedha deebi'ee arsii mana ture akkas jedhu yuutuubichi jalaa qubatee meera inni iyyuu hidhamee maal ta'e. Achiin lafa lixee jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u hin arganne. Isas argachuu hin dandeenye. Homaa wanti sun ana bichaa miti namoota baay'ee isaayyuu waan akkas godhaniif san jechuu barbaade osoo hin taane sun akkas na yaalaa ta'e inni lammataa ammoo nama biraatti garuu bakka akka intartimentii irraa I don't know namni kenna yegguu sirraa fuudhanii akkas jedhan namoota gugurdaa akkasii namoota bakka guddaa qaban namoota ummata kanaaf baay'ee ta'an jettee ati yaaddu namoota anjiraami yoo raasaa laaltu yoo waan wanta isaa dhageettu baay'ee sitti tolu nama dinqisiifattu nama fakkeenyota siif ta'a nama akkanaan osootti dubbadha jettee gaafattu ture si gargaara na gargaaran jettee yaaddu. Gaafa karatti kallattii kanaan dhattee waa wayiitiif itti dhattee sun jaalata. Hin jiraame wantuma keetiyyuu siif hin kennan wantuma yuutuubiin sii ta'e akkas hin jiraame bakka isumaayyuu siin kennan. Ta'ee baay'een kenna akkasiin miidhamaarra ijoolleen akka kootii lafaa dhufuun amma lafaa dhufan ijoolleen hin jiraame ijoolleen amma dhufaa jiran kunniin. Isa akkasiitiin baay'ee nyaatamaa jiran maaloo isinis uummanni keenya nama nyaatina jechuun waliin miidhina waan qabnu walii goonee wal gargaarree harka wal qabnee tarii warroonni kaleessa karaa kanaan yookaan karaa kanaan addaayyuu waa baay'ee keessa ceetanii gargaarsuma uummata kanaatiin bakka guddaa geettanii hadha bakka guddaa sadarkaa kamirra jirtan aartii keessa waa baay'ee taatanii. Wanti baay'een isin irra darartiin garagaraa qaama itti miidhamee itti hidhamee itti tumamee waa baay'eetti ta'ee namni bakka guddaa jiraadhu bakka feetillee jiraadhu gan immoo tarii hadha bakka kanaa hadha bakka hadha jirtu osoo hin taane bakka kaleessaallee hin dagatiin yaadadhu sin jechuu barbaada asumaan maaliif jennaan namoonni keenya baay'een wanta akkasiisaniin wal miidhaa jira namuu bakka hadha ofii jiru saniin ala bakka kaleessaa yaadatu. Please warroonni bakka guddaa jirtan obboleeyyan keessan yookaan lammiiwwan keessan sadarkaa gadhaanuu jira harka qabaa ol baasaa duuba gara ol dhiibaa malee gubbaadhaa gadhoon gariin dhayina gubbarraa gadhaa jiran kanaadha kan onnu guddisuu nu looge baay'ee anaa fakkeenya kana wanta akkanaatu nama mudataa tura nama akkana jedhellee dubbachuu baadhu. Ati tattaafachuudhaaf yookaan harka na qabi jettee olii achi harka gasi qabee ol harkisee qilleensa si kenna ol si darbee ol fuudhee qilleensa si kenna sadarkaa irra si buusee wanta ati jettu irrallee dhiisee raasa qilleensa si kenna gasi deebisa jechuudha ganaa zeeroo itti ol deebita
ati nama humna hin qabne nama dandeettii nama waan qabduun tattaafattee bakka isaan geette gaafa achi gassi darban lammata ol deebi'uun hin ulfaataa hagam akka taatu miidhamte yaa laali akkuma keeti. Innaa wanta akkanaa kanatu nu mudatee aartiin dhiifne aartiillee nu dhiifne hin bannellee wantuma akkanaatiin wal qabanne wal daaqaa jiru. Galaanuma kana keessa jirra. Dhaamsi biyya kanaa waliin miidhinaa wal harkisaa dhiibaa ol baasaa malee goddarraa waliin darbina. Ol baatee teetii gadi nama hin dhayini. Warra gad ol tattaafatu sun ol fuudhi yoo dandeesse ofii ol dabarsi malee yoo dandeesse ofii ol dabarsi malee ofii gaditti hin dhayini. Namoonni keenya amma akkasii waan wayii sitti arginaan hanga faayidaa wayii sirraa fayyadamu. Faayidaadhaaf si barbaada namoonni baay'een si barbaadanii karaatti kamiinuu dhaqi namatti. Namni sun faayidaa wayiitiif si barbaada. Si barbaadee si dhaadheessee akkas ta'e jennaan namni sun waa sirraa barbaadaa jechuudha. Wanti inni sirraa barbaadu sun waan barbaadu san sirraa argate jennaan achi booda sin ilaalu. Duuba iyyuu sin ilaalu. Qubaa sin qabu namni. Kanaan nu miidhee. Kanaan miidhamaa jirra namoonni baddee nun dabaltu jedhan dabaluun nun dhibne waan ittiin dabalantu nu dhibe malee. Isiniif galaan dabaluun nun dhibne waan ittiin dabalantu nu dhibe. Kana Rajaan sobaan wanta akkasii galaana yookaan addunyaa sobaadhaan jiraadhee boruu har'a jiraachuu hin barbaadu. Maaliif jennaan karaa dhugaa qabadhee boruu gammachuu qabu. Boruu jiraachuu barbaadu. Maaliif hadhi yoosuu darba boruudha. Kan yaaduu qabu boruu keeti. Innaa yeroo baay'ee nama wal miidhaadhaan wanta wayii irra raawwattee waan wayii goote yookaan sobdee waan wayii goote faayidaa ofii barbaaddu san jecha waan wayii irratti effekti goote yookaan nama wayii irratti miidhaa wayii dalagde yookaan gocha hin taane wayii goote waan barbaaddu san argachuudhaaf kan deemtu. Wanti akkasii nutti hin tolu. Namoonni baay'een qaxxaamura karaa fayyadamanii baanii nin beeka namoota baay'ee hiriyoota akkas ijoollee baay'een beeka namoota dhiyeenya wal beeknu hedduu jira. Maaliif jennaan kallattii saniin karaa isaan ittiin ba'an karaa sana irra deemu waan hin barbaanneef tarii karaa sana irra osoo deemee tarii haadha bakka na barbaadan yookaan bakka guddaa wayiitti argatanii raasaadha namni harka naa dha'uu hin danda'a. Ani immoo namni raasaa harka naa dha'u osoo hin taane keessi kiyya yoo harka naa dha'eedha kan na gammachiisu. Gammachuu ala namaa osoo hin taane keessa kiyya. Wanti an godhu sun keessa kiyya na gammade yoo keessa kiyya naa eeyyameen ala waan kamiyyuu hin godhu. Waan godhamu qabu ni godha garuu waan keessa kiyya naan eeyyamne waan itti namanne hin godhu. Kun konfidensii godhu. Karaa kana maaliif jennaan addunyaan sobaan guutamte keessa dhugaadhaan hin baay'oo jettee waa baay'ee si cinqaa waa baay'ee si dhiibaa. Maaliif sobni baay'ate dhugaa fakkaateera. Gaafa ati dhugaadhaan dhugaa jette immoo sobuma kana si afoo dhaabbata. Isuma sobaatu dhugaa akka dhugaa ta'e ni beekanii garuu mormitoonni baay'eetu jira. Faallaan kee hedduudha. Ati immoo nama tokko. Kanaafuu tokko taatee hedduun mormuun ni ulfaata. Maraafuu maal si barbaachisaa nama si faana mormu nama si faana dhaabbatu nama si falmu nama dhugaadhaaf si faana bu'ee bahu si barbaachisaa. Kanaafuu lakkaa'ameen wanti kana sana jedhame jira qaba waa baay'ee harkaa qaba baay'ee waan hojjetamu qabu akkuma isiniin jedhe immoo kan dura dubbateen ture namoonni baay'ee si gargaarrallee jedhan hiriyoonni qollee waa tokko tokko jedhaniiranii garuu baay'een hin argine namoonni baay'een na gargaaraniirani namoonni tokko tokko na gargaaranii warroonni na gargaartan ammallee galatoomaa. Namoonni ammallee na gargaaru barbaadan karaa kamiiniyyuu qophiidhaan karaan koo banaadha. Kaameraan na jalaa fudhatamee ture. Kaamericha immoo bitachuu hin dandeenye. Kaameraan immoo ulfaata amma gatiin qarshii 100,000 akkas sanii ol egaa sadarkaa namaa jechuu bituu barbaadde. Inni kanaan immoo an bitachuu hin danda'u. Humna kanaan qabu. Waan akkasiiti. Tajaajila isaan bichaa osoo hin taane
kilippiiwwan viidiyoowwan garaagaraallee waraabuu hin danda'a ture waraabaas ture waraabeelleera viidiyoowwan lama sirba kilippii lama hojjedhee ture kanama ediitii fi waraabbii fi ediitiingiidhaan waan akkasii hojjechuu danda'a garuu humna ittiin hojjedhuutu hin qabne fakkeenya kaameraan wabaa ittiin hojjenna jennee turre karoorfannee biyaansi jaamboo kutaa lammaffaa iskiriiptii kenninee jalqabnee ture kan kaamericha nu jalaa fudhatame humna deebinee kaameraa kireeffannee akkas hojjechuu hin qabnu jira hiriyoonni kiyyallee jiran garuu hundi keenya sadarkaa wal fakkaataa jirra humna nu barbaachisa kanaafuu hojjechuu hin dandeenye akkas taanee banne kanaafuu namni kamiyyuu kallattii kamiiniyyuu nu gargaaruu dandeessanii namni quuqama aartii qabdan namni waa'een aartii keessanii jiru namni lammii quuqama lammii keessanii qabdan kamiyyuu nu gargaaruu dandeessan akkuma nama kamiifuyyuu nu gargaaruu dandeessan maaliif jennaan an nama kaayyoo kootiif jiraataa jirudha nama kaayyoo koo fuulduratti waa baay'ee hojjechuudhaaf karoorfadhee itti imalaa jirudha baay'isoo har'a milkaa'uu baadhus boruu ni milkaa'an hin beeka san immoo kaayyoo koon hin beeka galma koos hin beeka garuu immoo har'a ta'uu hin dandeenye inshaallah immoo rabbiin jedhe wanni hunduu ni ta'a fiilmiiwwan hedduu fiilmiiwwan jeneraalii ta'an waan hedduuf keessaa qabanii kan yeroon hin daangeffanne wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf 2001 barreesse 2011 jechuudha hanga hadha hoggaa shaniif deemaa jira kun hogga barreesse iskiriiptii barreesse lafa kaa'ee homaa hin gaafadhee yaalee homaa argachuu hin dandeenye gulaalchisa jira fiilmii baay'ee ajaa'ibaa fiilmii nama baay'eetu jaalate garuu ittiin hojjechuu hin dandeenye maaliif jenna humnicha baay'ee fiilmicha humna gaafataa pirooduusaran argachuu hin dandeettu gara afaan oromootiin I don't know wantichi fiilmicha barraa immoo barraamsa wallaahi waan ajaa'ibaati namni baay'een jaalatee jira museenichi isaa gulaalchiseera namichi gulaalillee baay'ee jaalatee baay'ee dinqisiifateera እና hojjechuu hin dandeenye maaliidhaan hojjedha sadarkaan irra jirutti hojjechuu hin danda'u maaliif jennaa humna guddaa nama gaafata humna san immoo ani hin qabu akkasumas namoonni humna qabdan namoonni dandeettii qabdan yogguu kallattii kamiin iyyuu dubbisuu dandeessani maaliif waan jiru waliin haasa'uun akka hojjetamu gochuu hin dandeenya akkasumas kan biroollee hedduu na bira jira barreessee kan xumurin jira numaayyuu isa laalaa barreessuun na'een jedheera baay'ee nama barreessan jiranii fiilmiiwwan hedduu na bira garuu immoo laalee jira miree waan tokko barreessite yeroo waan agasii mulu akkas ta'u hangasaa fa'aa si yaachisa diraamaawwan garagaraatu hojjechuudhaaf amma silkiin kiyya ediit gochuu hin danda'an ግን ediitiin haan ta'u biraame akkanuma laayitii maal godheetu nu godhee waraabuu jira kallattii dhimma nuu gadhiise malee ediitii godhamee maal godhee gadhiisuu hin danda'u silaa iskiriipticha asiin qabu garuu bakka amma jiru kan hin jiru bakka biraa jira silaa isinitti argisiisaa ture iskiriipticha isaa bara inni barreeffame wajjin yeroo biraa isinitti argisiisuu danda'a baay'ee innaa waan akkanaatti nu balleesse malee ani badeetii miti namni kamiyyuu nu gargaaruu dandeettanii fakkeenya tiimiin qabaa tiimiin kennallee jira abbaa jaamboo firaa gadaa siifan ijoolleen biroollee jiran namoonni haaraa baay'ee kaayyoon kiyyannu guddaan namoota aartiidhaaf tattaafataa jiran hundi isaanii walitti qabee akka bahan namoota ba'uu qaban namoota dandeettii addaa qabantu jira namoota kaayyoon isaanii keessa isaatti eenyu ta'antu jira baay'ee abbaa jaamboo isiniin jedha abbaa jaamboo jalqaba fiilmii diraamicha jaamboo san jennee hojjanne san keessatti waa baay'ee akkas godhee ani kaayyoon kiyya xiqqishuu naa milkaa'e jedheen boo'ee dhugaa dubbachuudhaaf maal jennaan karaa kallattii wantuma tokko ittiin ba'u dhabee humna qabaadhee akkasiin ta'u namoota akkasiif illee waliin beeku isinuu argachuun anaaf maal carra guddaadha jedhe dhugaa nama guddaa nama dandeettii addaa qabu garuu ammallee bakka yaada hin geenne nama kabajaan silaadha isaa malu ture waan sana isin arganne
nama hanga har'aa aartiin isa keessa jiru wanti isa keessa jiru waan addaati. Baay'ee ofirraa isa baasuu barbaada. Maaliif jennaan nama guddaadha nama silaadha. Bakka guddaa eenyu ta'uu danda'u nama san wajjin idoonni bahee mul'ate umurii ganaadha. Rabbiin umuriin aleessa waa baay'ee hojjechuu danda'a inshaallah. Inni immoo silaa hadha hojjete silaa hadha waa baay'ee isarraa barachuu waan qabnu kana illee numa wajjin akkas kofee ka'aa jira sadarkaa kanatti nuti humna hin qabnu namni kamiyyuu namni quuqama aartii qabdan kallattii kamiinuu nu gargaara waa baay'ee harka qabna humna hojjetamuu qabu isa birallee waa baay'ee jira barreessinee ani birallee wantoonni barreesse hedduu jira karaa yuutuubiitiin iyyuu wantoonni hojjetaman hedduu jira kallattii kamiinuu wanti hojjetamu fiilmiillee wanti hojjetamu hedduu jira naa kanaan jira namni kamiyyuu nu gargaara. Hanga dandeettanii waan dandeettanii nu bira dhaabbadhaa nu wajjannaa ka hojjetu wanta maaliif jennaan duraan hin sodaadhaa ture jechuun nama waa gaafachuun akkas jechuun sodaadha baay'ee dhugaa dubbachuudha. Naa amma yoo ilaaltu dirqama na ta'e ofii godhuu hin dandeenye dirqama nama gaafachee waan san godhuudhaaf waan keessa jiru. Baay'ee waan uummataati wanti kun waan uummataati wanta hojjettu dhuunfaa keetii miti naa dirqama wanta na sodaachisu sobee sobaan akkas jedhee maal jedhee irra dibee waan taane sobeetiin nama waliin jiraachuu irraa dhugaa dubbadhee ifatti isin gaafachuu caalaadha jedhe filannoon koosa kana kanaafuu dhugumatti gargaarsa nu barbaachisa nu gargaara kallattii kamiinuu humnaan dandeettiidhaan akkasumas hojiiwwan garaagaraa akka hojjennu carraan hojii nu banuudhaaf maal jechuun carraa hojii jechuun aartuma keessatti hojii kamiyyuu kallattii kamiinuu dorgomuu hin dandeenye dorgommiiwwan garaagaraa illee carraa jiraannaan mooyeruudhaan nama kamiyyuu hanga dandeettan nu gargaara. Namoota waa baay'ee of harkaa qabantu nu bira jira. Ijoollee sagaleedhaan sagalee ajaa'iboo ta'antu kararra hafaa jira. Isaan walitti qabee fiduudha kaayyoon kiyya garuu har'aa milkaa'uu baate suboonnaa milkaa inshaallah. Abdii rabbii isin achi gaditti isin illee namtadha. Innaa kun an gargaarsa gaafachuun koo anaaf turan akka waan biraa ittiin uf laalaa akkas jedhu amma immoo maal jenna tattaaffii kaayyoo milkaa'ina kaayyoo kootiif tattaaffii godheedha kun anaaf homaa miti abbaa barbaadeen gaafadha amma booda. Baay'ee gaafachaan ture homaa naaf hin milkoomne saniif callisaa ture garuu amma sodaan qabu maaliif jennaan ifaan dubbadheen gaafadha waan nu na barbaachisu yoo na gargaaruu danda'e wayil na gargaaruu hin dandeenye hindiisa kanuma namni kamiyyuu nu gargaara biyaansi kaameraa xiqqaa wayyoo ta'u waan ittiin hojjetu gargaaraas nu gargaartanii osoo bitanne humna hin qabnu bitachuu hin dandeenyu jalaa badee innaa humna wayii waan wayii nu gargaartanii kaamericha yoo bitanne namni kamiyyuu gargaarameeti namoota baay'eedha ana qofaa miti namoonni waadaan galtanis jirani inshaallah sinuma eegaara namoonni immoo sin gargaara jettanillee jiranii nu gargaaraadha ammallee namoonni biroollee kallattii kamiin nu gargaara humnallee hin dandeettii namni waan nurra jirtu ta'e namni kamiyyuu nu gargaarii kanaafuu nama akkasiiti diraamaawwan garaagaraa hojjechuudhaaf qophiidha waa baay'ee hojjetaa turre kakarannu harkaa hafantu jira isa sanniin ittiin xumuranna naa isinillee nu gargaara nullee teenne gargaarsa keessanillee ni eeggannu inshaallah tattaafannaa yeroo dhiyootti waan addaatiin wal arguu dandeenyu rabbi nu milkeesse kanaafuu viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan tokko garuma YouTube kanaa iyyuu subscribe gochuudhaan nu gargaara kun nu gargaarsa guddaadha akkasumas kana inni jiru waa'een koo kanaa waan namoonni na gaafataa turtan maa baddeen kanaan na balleesse humni kan duraan hojjedhe irraa akkasuma namoonni baay'een nan beekan baay'ee amma garuu sirboota kiyya beekan hindi sirbi kun keetii maal jedhan nan beekan garuu na kanaafuu nu bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada galatoomaa isin jaalladha I like you.
Kana fakkaata deebiin gaafii keessan isin na gaafattaniif hanga tokko deebiseen jedhee yaada. Yaada kanaan addaa asumaan immoo subscribe gochuun dagatiin akkasumas viidiyoo bira illee qabannee isiniif dhiyaanna yeroo dhiyootti like share subscribe gochuun dagatiin isin jaalladha. Dhaamsi kiyya kana please namoonni sadarkaa guddaarra jirtan ammallee nu gargaara. Galaana aartii keessa jirra humna nu barbaachisa. Nu gargaara waliin baanaa waliin wajjannee wajjin tokkoomne bakka guddaa keenyaa nullee kaayyoo keenya akka milkeessinu. Milkaa'ina kaayyoo keenyaati bu'uura nuuf ta'a isiniif jennaa. Galatoomaa isin jaalannaa. Bakka kamiyyuu jiraadhaa sadarkaa kamirrallee jiraadhaa. Harka keessan nuuf laadhaa isiniin jenna. Nullee harka isiniif kennannee humna ol nutti aanaan isiniif deeffannee kun jechuun tattaaffii kaayyoo keenyaati godhaa jirrudha. Kanaafuu nu gargaara. Isiniin jedha hangama kootii yaada koo xumureera. Viidiyoo birootiin guyyaa biroo walitti deebina. Hanga siifuu nagaaf jaalala keessanaaf jiraadhaa isin jaalladha. Ciao.